Akkam jirtu hordoftoota Oroo Teekinooloojii. Har'a kana kan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe akkamittiin moobaayilii Infinix keessan daataa baay'ee akka isin jalaa hin nyaanne itti gootanidha. Jalqaba irratti seetingii moobaayilii Infinix keessanii keessa seentu. Itti aansuudhaan scroll down gootanii dhumarra system kan jedhu bukkee deemtu. Sistemii keessa erga seentanii booddee about foonii keessa galtu. About foonii keessaan booddee Bluil Number kan jedhu kana developer optionii filachuudhaaf seejaa gadi qabdu. Kan koo already developer optionii gadi fidee fi yommuu tokko maal jedha no need you are already developer option jedha. Garuu warri jalqaba seejaa gadi qabatu sin gaafata. Erga akkas goone booddee si'a tokko booddeetti back goona. Sana booddee developer options kan jettu kuni as nuuf dhufteetti. Isa banannaa erga isa bannee booddee scroll down erga goone ammas automatic system updates kan jedhu kan oonii ture ofii goona. Ammas gadi buunee achumarraa maaltu jira? Mobile data always active kan jedhu kuni wifi yoo banames fast networkidhaa fi mobile data kee yeroo hundumaa banee jedha. Kun hin danda'amu kana off goona kanas. Ammas as bukkeedhaan baakii goone backup kan jedhu bukkee dhufna. Backup kana bukkee immoo backupin kunis data keenya kan nyaatu qaba. Backup to Google Drive kan jedhu jira. Isas ofii goona. Okay, addeebinee back goone ammas si'a lammaffaa baakii goone accounts kan jettu jirti. Accounts kana bukkee dhufne automatically sync data kan jedhu kana ofii goona. Akka kanatti moobaayilii Infinix data baay'ee nyaatu gadi buusuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo kan moobaayil seeveriisaa data seeveriisaa onii gochuu qabna gaafa fayyadamnu. Karaa biraatiin yeroo baay'ee daayirektiidhuma yommuu fayyadamnu birrii keenya baay'ee nyaachuu waan danda'uuf paakeejii bittanii dhiyootti fayyadamtanis moobaayilii keessan yommuu birrii baay'ee akka nyaanne gochuu dandeessu. Haala kanaan irra aanuu dandeessu. Yoo jaallattan share, like, subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif ga'a. Galatooma.